marfe illee waraanu illee hin beeku ammoo jechuun maal godharree bas yoo rakkatte wanni ati hin taane hin jiru beektaa addunyaa tanarratti. Ati hin dhageenye gurbaan gidee eebbifameeniti daktarii. Daktari amil callaa hidhee lifnuuf mana waraana. Ayye. Habba mataan na dhukkub miilan na dhukkub siin jedhaate garan mana reefdam. Adamee ol jedhi xiqqoo gara dudduuba kanaan surwaala ofirraa gabbaas ol jedhi. Yaa. Ol jedhati. Yaa fulaan jenne nuuf geetam misaal fatuuleen ceertanarra. Abbi argu feetam. Gartee suma kan garta. Ayye. Gartee suma kan na waraan. Or amalu dunam reeba. Ayye. Akka na waraan isaanii dhagee harka kayoo sila akkan ol fudhadhee namaan dhaayoo an jedhu. Kaka kanaan eegitu min gartaaya namaan dhawu fedha marka kan. Amma dorma ka'uu dandeessu. Amma harma ka'uu dandeessu laal hojja nam dhaayee dhulle laal. Kanaan nam dha. Kun nam hin dhawu kanaan nam dha. Garta. Mana sih kun ini nanti yang kumo. Ya iya. Mata kan. Ani sih bil kurban nubi tikan imbe nuak kita jawani yanti wudo na tata isa. Ya nukune nama kan bil. Hello. Abagi. Dan siapa ya? Nagong mano mo jira? Mbane kar. Ya, laptop illee duwwaa qabannee raasaa keessa teennaa waa takka hojiin hin jiru subhaanallah. Waggaa hagam waggaa kudha lama mokkam. Abbo ya waan xiqqoo agasii tamsi waan xiqqoo amma narra feetu sunii takkasii dhibuu jiraam. Abbo ya lak wachitti madhagai. Waan kakkeessuun lakkisi. Next waan achee wiikii sadi wiikii afurta gaddeemtu. Beesee natisi teenni sii kennaa yoo taate sun lakkisi. Salaamu alaikum. Akkam jirta? Baga jiraatte. Yaa akii hujii maal argadha yaa akii akkanuma jirra. Dhugaa siin jedha akkanuma jirra. Abbo duuba laal waan siin mari'achoo barbaade beekta ati nama saahiba kiyyaati wanni an si dhossuuf hin jiru. Hujiin kun bade hujiin ammaa tana ila diqqoo qilleensa qabu kan ammallee namni maallaqallee itti argatu jiru. Wama kuno nama waraanan kana daktarummaadha kanuma. So kanaaf ila meeshaa hunda bitadhee jira beekta please namatti nan himin qof marfee meeshaa ittiin nama laalan uniformii jechuudha ka doktoroonni uffatan cufa bitadhee jira. Amma duuba mala wayii mala na dhageeffadhu ka mala an baase beekta. Cal jedhee mootummaan nu ergeera gandarra deeme. Ganduma kuno baadiyyaa fa magaalaa kuno hin jiraa miti gandoota irra deddeemee bas mootummaan nu ergee isinillee waan xiqqoo tokko akka gaaritti isinii laalaa waan xiqqoo tokko naa kennaa jedheetiin maallaqa irraa guurataa yoo olii gadi deemee hojii san hojjedhe akkam jettaati. Hin ta'u. Kaawo chaansii biraa hin qabu ree chaansii biraa hin qabu. Cal jedhee akkanuma deddeemeetuma uummata sossobaatuma yoo nyaadhe malee marfeellee waraanullee hin beeku ammoo jechuun maal godharree bas yoo rakkatte wanni ati hin taane hin jiru beektaa addunyaa tanarratti. Ati hin dhageenye gurbaan gidee eebbifameeniti daktarii. Daktari amil callaa hidhee lifnuuf mana waraana. Waan si ajaa'ibu beektaa kabiraa kasitti himu baabaan kiyyallee anumaa hojii daktariitiin eebbifamee baheeru na seeyaa beette. Akka an barumsa biraa irra ture kompiitara irra ture jedhe jechuun akka saniin eebbifamee bahee hin beeku inni ammoo na gaafatee jennaan an daktarummaa eebbifamee bahee jedheeni. Itti siidaa raabboyya rakkoon qabaatiin gurbaan kee daktari dhokta obsinaanidhaan dhokta. Daktari wayaati keeyyatee mi'aama sun keeyyachuu jalqabaa yoo inni noom suniin deemedheen akka namni agartee shima kennuun fagootu. Inni amma kana beeku daktari makunoo bakka yoo feete opereeshina nama gootee bas waa hunda yaala hunda dhukkuba cufa nama yaaltu naseya daktari akkasii sanniin naseya inni
Ayya boya. Walen si erga ini kabra tiyale ran si dara. Dum roman jetu. Di bum shanan to kakak itu. No. Ini daktari juga. Yo daktari satu nami daktari. Wang ka badan ne. Ayya boya galato. Kota wal barra da sille we tefa dan de tefa ifayat abdan betan mi. Ayye. Baba. Baba. Oh. ما رفت كان ما رفت Oh dudaliti tokko kana hojjetu. سبحان الله ما لر بنا نن مو وان كانت سي جنينه وانتي نمر رفت سو مو بنا نن Iyo. Bun kara guddoon betani alta sana kaasa. Ambisi wanni sunne nyaate timbe arrakkanumati manambane. hirriba qabda bar mudhachu jira Kana sirra wadatu ulfaate riba. Nafi kun cufa kanumatu ulfaate. fullinu si tay Dhuga. sila duba wa namni hirriba nama hirriba qabu wattina sani sila wa sitta so Yo achara ko strong be kin daga. Maraf male. Ayya. Wanni cufun daga wa nyaate ti cufa wani daga. Dibin kabatin ati nata zabo kai. duba vetta matana officer raga dhufu jira officer deeme dhufu jira mootummaani diqqoo mootummaa yeroo dhiheenna kana daktaroota wali qabanii leenjii wayii nuu kennanii deddeemaatii gandoota keessa deddeemaatii waan kanniin baqqaa'oo dhukkuboota dhufu jira jedhanii beektee ammallee soo waan kanaaf kilinika namaa kennaa jechoo jiran wanni kun ammoo mootummaan illee maallaqa nuu kafala nulleen ammoo uummatarraa tadhossaa takka waan xiqqoo tokko hin argannaa beekte kanaaf abbo Walin gala. Dibin kabocha sayaatanille waan seenu yaa rabbi waan haasaa ture kana hunda dhaga'utti hin jirtu raftaa daatin ya dhagaye duuba oojuu Mee- te kanati. hineef jechuu raftee jechuu maal siin jedhame dhageette maal siin jedhe jecha takka qofa natti Waan atete intal tokko jaalatee waliin seenaana. yaa rabbi kiyya hineef jettee argite akkasii miti Yoo rafa intaltee ati jaalatuun ta'e nutu. jechuu jirtaa waan akkasii waan intalaa yoo maasayan waan intalaa naasomne oofisaa dhufu jira rafin piliis ilaal Ayya. oofisaa dhufu jira mootummaan leenjii nuu kennee Ayya. amma gadi nu baasaniiran sii galee daktaroota mee amma diqqoo eegaa Hirriib dhowwa daayee hirriib dhowwa. Laa ilaaha sirraa badee diqqoo hin itti deebisaare oo sawaayyee akkamishaa laal mootummaan leenjii nuu kennee rafin kaa piliis Ayyarra. mootummaan leenjii nuu kennee daktaroota cufa walii qabanii Akkan. dhukkuboota dhufu jira jedhanii beektaa Ahaa. kilinika akka deddeemnee namaa kenninuuf kanaaf nu yaasaniiran nu erganiiran duuba ka mootummaan nu kennuun alattillee waan xiqqoo tanu suutaan uummataa mee akkuma dassaa isin laallaa jennee irraa gooran nutu jira Ahaa. argitee beesee qabdu Akkan. jirtu Amma nama kee yaatanii ollaa nama merfee nama waraantanii dhibbee nama waraantanii akkasitti waan xiqqoo qorsa namaa kennitan. namaa kennine uummata irraa Akkasiin dumna maallee irraa gurrattan. uummanni illee waa nuu kenna mootummaan illee mindaa je'aa'oo nuu kenna soo kanaaf atin iyyaadin ammaan tana horiin gajji gochuu jirti An guyyaa achi barsiisin beeke bitta akka hojiin daktarii tun agartee beesse qabdin beeke. Akka hojiin daktarii tun beesse qabdin beeke. Guddaa dhaabbayyaa. daftarii nan Eh. jiruyyuu ayyee Daktarii taate kan agartee akka tasabii wara. Waan tokko sitti himuu fedhan mallee Mee- anu jilbii kun na dhib. akkasimi Anu jilbii kun na dhib. si ilaalaa mamuma si ilaala Yoo ani saagari akkan jedhu Eh. deebi'uu fadita. Asumaata agartee dhaqqee harmummaatti tefa. Yoo dhaammocha qabbantii yoo isiin dhuftu na dhukkub keessan na waraan. akka lama wanni amma ka itti si fayyu Halkanii na bututa. Bututa waan beektaa. si cabaayyuu Ariif akka tokko hojja ol fudhadhu. Saagari miila kanaan na dhukkuba waan inni jiru yoo seewwata dhaabateen bututa akka tokko na tattaanaa doodee kan ol qaban. Kaatiin kan ol qabachuu fedhe.
akkasi kan ol qabadha agartee achiin duub kan ol qabachuuf silaa kam kan silaa kan fi ammoo isaan ijjat inni amma duub akkanumaan na wareerche amma maal jenna waan akkanaa kana mee isin dhukkubu yeroo san na dhukkuba na qilxii baalle keessan akka waan agartee namni naqi ijoolleen didiqoo jasiin si qeeccesit beetta ciniinti ijoolleen didiqoo akkan takka illaa taakkaa keetee akka malee si ciniinte ciniinsu akkasi suufaa dhaga garana amma duuba akka lama akkitti fayyitu takka boksimaan dhahanii cabsanii walitti deebisan takka marfe masi waraanan tana keessaa tan filatu yoo tadha'icha suni wal gulna dabarsiti soo marfee filatta jechuun akkasitti ergoo si waraana rakkoo waan kakkee eegi meeshaa fudhadhee ammuma tana si ilaala akka tassaa ayyaa boyyaa nam daktar iyyuu barbaadu gurbaan ki doktaa doktor no. ati haga ammaa inuma rafta yaa jeesirra dhou bakka mataallee silaaluu malanii argite iyyo objuu amtuu akkana hojjaadha waan itti mataallee silaaluu maleeyyuu maali mataanuu xiqqoo sirriis hin jiru see iyyo mataan nan dhukku maaliif sa'aatii cufa inuma raftaa yeroo raftammoo waan biraa haasofta akka nama maraate hojii akkan ciisuyyuu manaaba objuu nagga dhufti maaliin obju manaaba nakka waa argaa waan kiyyaan beeku waan akkam agarta hin beeku amma reefu namaa wal qabee agartee tokkiin akkani waraana hin arra qabsiin jedhe dhiqubni jeesi amma waan ati gootu mee si ilaalaa eegi akka dassaa nu barsiifatteemi badi daktari dokta obsinaan si oh Ayye. Haba mataan na dhukub miilan na dhukub siin jedhe ati garan mana reefdam. Ati lubbuun tifaamaa qaba miila bita wanni jilba kanaa ni rakkoo qaba. Jilba kanaa rakkoo qaba mee caqaati. Maan jedhe? Hirraama. Raamoo shantu keessa jira. Inuun beekaa giraam agichin kee jirtiin beekaa. Raamoo shantu keessa jira. Qilxii bakka nagil timsuun. Dawaa si kennamee bakka biraallee si ilaalaa ol jedhu. Wah gurbaa ati maan ta'uu jirtisi gara narraamoo dhageetti harmamaan dhaga'uu feeta. Gara namaan dhaga'uu feetu daan dhaga'uu feeta. Akkasii miti. Maa wanni ati gara nama hudduu na qabduuf maa wanni ati hudduu na qabduuf maa. Tabbaa kiyyaa beektaa rakkina qabdu cufa. Maalitti godhan waan ati dhaattu san afaanunu maqaa yommuu rakkina ati qabdu. Yoo gara narraamoo jagaatite ati gartee suma maal narra feete gara namaa feete. Rakkina ati qabdu hunda si ilaaluu fedha maal taate amma marfee sii kenna sii galee rakkina ati qabdu hunda argeera. Xiqqoo hirriballee waan si gadhiisaa jira nyaata akkana guddata nyaata xiqqeessa sii galee kana ammoo nyaata xiqqeessa beelandoo ayyu. Ka marfee kana dawaa sii kenna ka ammoo calliftee raftu kana nyaata guddattu jirta nyaata hin guddatin sii galee. Nyaata akka malee nyaatte nyaanni si raffisan beektaan dhugaa jirtu sitti mamaan akkatti fayyitu barbaada. Nyaadhu ayye nyaadhu beelanduwa. Maalisi? Maal sodaata? Ati maal sodaachuu jirta? Akkana eegime wati gaafadha. Akka tun cuftiin aseentu immoo. Akka tan cufna keeka. Sisi waraana. Namni ati taasisifte namoo duumnaa jira ani doone beek fayya qaba. Waan ati ansii gaafadhu akkatti fayyitu barbaada. Mee ol jedhi xiqqoo gara dudduuba kanaan surwaala ofirraa gabbaas ol jedhi. Yaa. Ol jedhi ati. Yaa fuulaan jenne nuuf geetam misaal fatuu leencee ertanarra. Abbe argu feetam. Amma du'a beecha argu feet. Nama biraa taate giddina kana nafasirra jedhe suura. Misaal fataa boke ati xiqqoo ganaa leencee. Wayaa irraan si waraanaa duuba. Wayaa ofirraa baasa. Ofirraa baas gara hudduu kana maal taate ati hudduu nama waraananii mi? Yaa na qabaat. Yaa na qabaat. Yaa na dhaqqab. Mee ol jedhi an deemuu fedhaa bar mootummaan nu ergee. Addumaatu abbo qulla deemen. Addumaatu abbo ka'e qulla deeminaan jedhi. Akkasiin qulla si deema. Armina wara huduuti marra feetati. Reefu waan ati caqasu feetiin beeku waa gurraa keeyyatee huduun na qabdi. Maan keessaa achi keessa maan caqasu feete reefu. Achi keessa maan caqasu feete armata raamoo caqasite. Akkas hin jiru wanti biraa maal jilbasi dhukkuba waan ta'eef tanaaf tafasi waraanuu barbaade. Ati daktarii dhugaati. Ati ma huduun na qabdatiin. Waggaa gan bara dhimbeettaati waggaa 10 wayii bar. Ayyaa harkasi waraanaas deebi. Na waraan. Ayyaa harkaas deebi baas. Irrumaa waraante hoo.
الرمى فرانا أزديبي مالتا Nam dhukuuti. نكب دوي أزديبي Kubbaa waraan. قبامتي Diqqoo eeg. Tan cufna kee kaawwate tan cufni seeti. إيه كمان نوسا سلا نوسا أنا إيه. بكسا كهاني سلا Diqqum tokkee kaaree diqqum. أزديبي ديكم. نكبوي Eh. أتشجر برالا لا تجرس لا تجرس لا Diqqoo haasomne eeg diqqoo haasomne eeg. Diqqoo tokko haasomne. عندي فدابر بابا ما التاتا بس وراني ديما إساكو جولي سودا تمرفيت إيشي أسكابره Waan taatu. إيه Maanta tu kee jira. قوري تشكون Qoricha. إيه Buqqis kennin dhuga. أنتو أكاسي Lakkin dhuga. سيفي تشانسي أكاسي تدف كاسي وراني ديمان مال تاتين بسم الله بسم الله بسم Abbeeni jeesina bari. Fuudhaan garas laal, fuudhaan Eegaa ta bari biqabda hojjan ajjeesi. الله سنجسو يو فيت مالك Diqqum tokkee kaay. الله أكبر أنا سباس يا أباس تاتين كان أنا أباس لا القرش اللي رمى ما لسي كان هم دا صدقتك كانت هذا أما ربي بود الكل كي Harkilade. Harkilimme. كم سكون سيدو كوجرا Harkilimme. Harkilimme. بدي كبرا ورا أكوراني نملي وراني مو يا ربي كيا الكي هي الكي سرت يفر Harkilimme. Hey. بس أنا مندي ما تنيني وني جدي مال تاتي Akkuma kee dhooftu duumatiin. الرأكم مني أكسم أنا مورانا نمي Wayita gad hirkichi. Hirkichi wayitaan. Ate. Bineensi si quucu. Mana quuci taati. فد أيه أنا مندي ما أنا ترسيفت برا ما يو سيقالي أكمل أنا ترسيفت خلاص بس يجي شو مالك أيه شور رين كوفتا سيقالي Kana jeeftee bee. مونيت بوسي قد نفهم مالك ديدمني بس نمر ديدمني نما ورانة موتوم مانيس نو كفلا نمر عليه واندي كو تكون فونا أكنا هاري قد نفهم مالك أتور يعني بناقا بويا غاري كبار Ada ini akka nawaraane kan isi wanni. No, 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 no. Harki cuf mana dhukku. أيه السلام عليكم وعليكم السلام أجامي تسا أكمل أنا دكتور أوف سنان نانجدني دهنا كنا لينجي ديكو تكو موتوم مانو كنّه dhukkuba tokko jiralle jedhanii akka gandarra deemnee faa nama yaallu kilinik nama goonu dawaa tokko nama kenninee nama waraanu nu ajajaniiran soo kanaaf maybe atillee yoo namni fayyaan ta'in yoo jiraate yookaan atillee yoo fayyaan ta'in akka gaariitti sillaaluu dandeenya. nallee dheen kana dasaayoon dhagahu garata kana dhurukubaayo dheen kana duuba mutan gardeemu jiraani. Akkasi ay rakkoon qabu yoo gar deemaa jiraattillee akkasuma kiyya sii kenne akkasitti gargar deemuu dandeenya homaa rakkoon qabu silkii ni qabda nambaa galgalna gad dhufuun dandeetta ni danda'a rakkoon qabu qabadhu nambaa kiyya duwwaa turbu afurja kalaas rakkoon qabu sii bilbilaa uummata akka rakkoon qabu si dhufaa galgala homaa rakkoon qabu sawaayee ammoo waan xiqqoo tokkollee wanni jettani waa baastanillee ammoo ardhaawaan sirkaalaan nu ergette sirkaalillee jechuun yoo nu erge waan xiqqoo tokko akka gaarii akka dassaa akka isin laaluu dandeenyuuf nu baasuu qabdani ammoo rakkoon qabu san waluma dhageenya sin dhibuuyyu waan ayya galgaluma dhageenyanii garumsimu siidha amtan akkan deemu jira tole ayya Hello. Sajin. Ya bay bay kachin, ya bay. Oh. Aye.
Akan fayyuma? Dasa. Akan malala? Wadad. Maqaan kee Saajib Boqqolloo Barcaan haa jedhani. Wajjir poolisii irra dhufuu jira. OBC kan kee argee maqaan kee Sabriina? Sabrina na. Sabriina? Laalo Saajin sii deebisaa hojii beerka qaba sii deebisa sawa. Akkas OBC kan kee argee suniif dhufee mee maanti sitti uumame waan irraa siin qunnamnatti mee? Obii tii argite? Natti achi deeme. Namichi gurba tokkotti askari daktariidhe. As keessa kan deddeemu jira. Sirkaalaan naga derginaanidhe minaan naga dhufe. Innaani garaana dhukkubaadheen xiqqoo. Innaan limmee fi qorsi kennaanaanidhe qorsoo kanaa hennee qorsi inni naa hin kaanilleeni. Awaan dhibiyyuu na daree agasirraatiyyuu garaa mizimaan garaan qaraa irna dhukkubaayuu qaraalee garaan na kaasaa limme taansi waraanedhe limme taan fuudhee garteessuma kan na waraan. Limme taan eeginni na waraaneyyuu miil kana deemullee hin danda'u akkara dhukkubbiin akkara haaniyyuu irra. Ammallee inokkola miili qara miilan garaan na dhukkubaayuu limme inni na waraan kaanifu miili kun mizimaan na dhukkubaam gar tokkollee deemuu danda'u alkan imbul na dhukkub digam mizimaa miila yoo lafa olin fudhadhu. Nama kam jira namisun? Gurbaa sun hojii argibee hin beeka yoo nama gasii bir deeme nama gasitti natti himee yoo naani. Illee dhufee nama hedduutu akkuma kana report qoratee jira. Nama hedduutti mata nama kana nama wayiitti olla kee deemee qorsa nama kenna marfee nama waraana marfee itti cittee illee amma hospitaal ciisullee ni jiraadhani. Amma namsi yoo garti fuulin beektaa miti? Hin beeka inni nu bitaa yeroo hanaa yuun dhabani akka dhibeeyyuu. Nam deemtu halimma waraanaa deema hin argin karaa hangolaa yoo wanti. Nama olla kee deemee kasaa mogoluu jira. Olluun kan kee jira. Olumaa ayyaanii barbaannaa olumaa olii jaan. Sawa maasii baay'ee. Yes. How much money bellis? Tim, what? Kasha, what? Can I can just only balaga. We must person time bellis tal. Hey. Abaliake. Abaya. Akan Fatima. Fayyada kam. Nada. Jaun kasiyo. Oh, Dr. Obsinan. Dr. Rimanta, sila si waraane. Dr. Ma Rabbi saballeesuuti. Dr. Umat khedde umat qorsintaan kennee filimentaa waraane ummati muluu namatana fayyaami. Keessa gasii guyyaa kana hospitaala nu ofiisa nu dhufuu jiru. Intaltallee marfee waraane miila khallee innaafachiise. Qorsintaan kennee fi innalbaati. Habooti. Ani si godhetti jaarsan. Na. Abba basaati. Sirkaala na erginaanidhe. Hayyee. Minaan na gadhu. Hayyee. Innaani garaa diqoo na kaasan na dhukkubaadheen. Hayyee. Innaan qorsanaa hin. In albaata. Qorsi haan na haasayu qorsi inni naa hin kaa. Hayyee. Na haas qorsaani limmee na si waraanedhe. Garteessuma kan gartaa. Hayyee. Garteessuma kan na waraan. Or amalu dunam reeba. Hayyee. Akka na waraan isaanii dhagee dadhabe. Akka na waraan garaan ani nam dubraati. Garaan na waraani needheen garteessuma kan na waraan. Ammiil kan hin gartaa. Miil kan hin chochoofadhani. Orrooy. Akka odeeffadheen ga dhufe nama gasi waraane nami limmee inni keessa cabseelleen hin jiru. Hospitaal nama gasi jira. Akkasiin odeeffannee poolisii bira deemee akkasiin gadhu. Los dhufnee fi qabne naan abba kiyyallee waraanee jedha. Hayyee. Abba kiyyallee waraanee abba waan tokko nu qorsa aman gurguruu nu jedhee sisi waraanee akkanuma. Abba kiyya. Hee. Fulaan ciistan gartaa abbayya. Maniki kan. Dhugumnallee yana waraane. Arma garta? Harka kan na waraane. Amma eegina waraane. Akiki akkanum harka garta aganum. Harki tochoofadha. Harki kusi tochoofa. Aganum. Kun cufaa waan inni tan beeku. Miili kun abbo kiyya akkanumaan narraa taatuutu ol fudhachuu nanta amma hojja miili kan ol fudhadhaa jedhu laali. Kanaa tolkaa. Awwaan isaatu hin beeku waan inni qorchisuun na godhin beeku. Amma miili kanaa tolkaa. Siigaltee durii abbo kiyya yoo daansi deebisanii akkana garta akka dansa daansa amma daansuu iyyuu hin danda'u fulum tokko ta'a garta akkan akki akkana abboyya lammeessoo harka kayyoo silaa akkan ol fudhadhee namaan dhaayoo an jedhu kaka kanaan eegitu min gartaayya namaan dhaa'u fedhama harka kan. Amma dorma ka'uu hin dandeenye. Amma harma ka'uu hin dandeenye laal hojja nam dhaa'ee dhulle laal kanaan nam dha'a. Kun nam hin dhaa'u kanaan nam dha'a garta. Abbootii yakkan gootee. Akki akkanam. Balleessitee waan jazba kallaan. Awaan inni na tochin bee qorsinni naa kenni sun eegi inni na waraan amma eegi kaal hojja ol dura kan deemaa jedhu aboo yaadu duuba deebi amma eegi boru jira achi gad dhufu garta eegi diiram achi gakkaa'edhe akkan gad dhufe
Abo yakki yakan. Ammantan armaan bay. Mina yoo seenu dadda balbalti garta. Yaa ol seenu dadda babbo akki yakan. Namni kun soome. Jaan kun soome. Kosi daktari tochatu abu ake atmani che kosi daktari gato somtume. Maa soomtati lafa. Haati barat. Please nana jeesina. Ambeta baran je daktari miti baba. Bitta situ rakkatee jennaa anillee maallaqa argachuuf akkas ta'e malee kompiitar saayinsii baradhe malee daktarummaan barannee Ila burunguto saansi simaan. Burunguto saansi sun. Allah mana mijjeeftatin ati mana mijjeef. Isiin hojii hin qabdu kompiitar saayinsiin hojii hin qabdu jennaan betta mala kana maladhe ka daktarii kan. Aboya. Burunguto saansi baratee dhufee namaan balleesse. Allahu akbar. Nana gifan magisto. Jaan kun yakkamaa hojjete. Ayyee. Kompiitar saayinsii barate qorsintaan hawaasni ogummaa sun iyyuu hin qabne uummata heddumee qorsintaan kenneef marfee uummata keessa kutuuni seeraan yakkama yakka malee hamaati seeraan gaafannaa seeri qulqulleessutti inni namcha. Laan waan taatu isa waan goota ol beenan isa abbo khiyanaaf seena umirraa guddateemi amma tanatti balleesseetiin deebi'u inni aman seenee ati waan gootachi godhi dumna gaddeebi hojjatallee obboleessi itti gargaaraman cubbuun gargaaran caawwa namta hojjete inni namcha. Please abbo. Qabatin fuudhi deebiin qara gabboon gutasaan tedhaanu na jeesalla. Abbati. Jibaraanet. Koofula inni jibaraa sunna jilaala goote. Abbati. Allah na yuna jeesin dalbiyaa dhaqee waraadhe. Allah malachi gosan. Ana makamee man seena kan. Akkanuma toonni cufna keessa yaati. No. La ilaha illallah.